Dhuftoottan badhaasa moobaayilitiif har'as waan bareedaa baay'ee si fayyadu akkasumatti warreen addunyaa kana guutuurra jirtan gartee kaan sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo inni fayyadamee irraa fayyadamaa jiranii isin jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati kanuma qafoo teessee irra jiru. Kan addunyaan guutuun gartee irraa fayyadamaa taatee fayyadamaa jirtu jechuudha. Kana isinitti himuu fi yookaan isin barsiisuuf dhufee jechuunis har'a appilikeeshinii sun kami warreen jettan appilikeeshinii sana ammaan tanaan isin garsiisee waan qafoo irra jiru jechuudha. Qafoo teessan irra jiran barbaaddanii jechuudha. Appilikeeshinii addunyaan guutuun irraa fayyadamaa jiru kun kan jettanii gaaffii isinitti uumala. Kanaaf bakka itti fayyadamanis isin barsiisa. Fagoo miti jechuudha. Appilikeeshinii san maqaan isaa maali kan jettan YouTube'dha. Akkaataa YouTube itti banatanii isin barsiisuu deemaa isiniin jechuudha. Akkaataa YouTube itti banatan akkamii mee warri jettan karaa gabaabaadhaan isin garsiisa. Asumaan gama barnootaa dabarraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana isi tanaa YouTube addunyaan tun guutuun irraa fayyadamaa jirtu nama galseenii jirtu. Kanaaf ani waaniin itti fayyadamee jiruuf banadheetiin jiraama jechuudha. Intalli haaree baneetiin isin garsiisa. Yeroof sirnaan daawwataa karaa gabaabaan yeroo waa xiqqoo keessa bannaa warreen qabdanis asiin akkaawuntii bakka yookaan dho'itanii banachuu dandeessan. Asumaan bakka nan dhawtan sirnaan eegala deemaa haalaan hordofa. Warreen qabdan amma dureen badhaasa koomeedii jeetiin baneera. Kanaaf ammaan tana badhaasa koomeedii kajosan kun kana hanan xiyyeessin itti qabe kana jechuudha. Warreen qabdaniif eessaan jalaa seenee biratti dannoo reettaniif amma warra banachuu yaataniif isiniin garsaa qotaa. Warri banachuu yaatan as tuyitanii jechuudha. Xiyyaan ammaan tanatti qabuun aada akkaawuntii bakka jiru kana bakka argaa jirtan kana bakka wanni akka suuraa namaa reertu kana aada akkaawuntii isa kana tuyitanii jechuudha. Kanaaf beeku keetiin isin garsiisaa jala seenee. Akkas koodii isin gaafataa jechuudha. Koodii oguu akkasitti isin gaafate koodii itti galchinaan shirjee dabarsa. Paaspoortii moobaayila keessanii isin gaafata. Paaspoortii teessan bannaan akkatti isin dabarsa. Unoo Usmaan isin nu dabarsee jira jechuudha. Yoo iimeeli qabaanne ta'e iimeeli yoo qabaanne ta'e asin naa jechuudha. Bakka kanatti yoo iimeeli hin qabaanne bakka ittiin yoo iimeeli hin qabaanne asin naa jechuudha. Kireet akkaawuntii haaree waan banachuu barbaannuuf yoo iimeeli amma dura qabaannu koodii teenyas paaspoortii beeknutti naquu yaani hana. Kanaaf amma isin sirrannoo dura kireet godheetiin seena kireet akkaawuntii bakka jiran. Asin dabarsa first name last name kana maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii yoo ta'es garuu akka fedhaa keessanii isiniin banataa meemma itti ilaalaa badhaasa appiin jaan badhaasa appiin jaan zootti appii asin dabarsa. Unuu maqaa bakka lameen tana maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii jechuudha. Asii ogguu isin gaafates akkanatti guutan dabarsannees itti guutan. Asitti nu dabarsaa jechuudha. Asitti ogguu nu dabarse maaltii bakka yookaan maarchi yookaan apriil kajoo kana immoo feetan irra kaattan maarchi kan kaadame kana guyyaa gaatu kan rakkina qabu mee guyyaa 12 godha yookaan amma yeer bakka yookaan bakka kana 1992 godhame bara 1992 yookaan bakka gender yookanas dhalamoo dhiira jechuudha. Kanaaf amma waan hin dheeratteef meel bakka yoo akka xiyyeetti garsiisana eliana jiran seenaa sirnoo dura. Khalaas bakki isin guutuu qabdan dirqama bakka hanga kanaa jechuudha. Isin dibas guunnaan bakka xiyyeetti qabeena tana hanga kana guunnaan yeroo ati qofa isa bantaa jechuudha.
asumaan kireet bakka jirtu natu yookaan neest bakka jiru natu jechuun neest bakka jiru kan xiyyeetti qabanii ni gartan neest bakka jiru cunqaasee jala deemee laala asinu dabarsa email keessan akkana fayyadamu badhaasa app gmail.com kayyoo namoo app badhaasa gmail.com bakka jiru akkana guutaa jedhamu kanaaf kan walakkaatiin filadhan kan walakkaa keessan argaa jirtan kana kan xiyyeetti qabana app badhaasa kayyoo kanaan filachuu deemaa jechuudha email kiyya maqaa isaa waan kana fadeef jala seenaa ilaala irra next bakka yoo kana bakka argaa jirtan kana next kana raddeetiin karana dabarsuu leenina next nu asina dabarsee jira jechuudha bakka isin beeku qabdan bakka kana bakka paaspoortii yoo bakka anti jetti qabaana bakka kana paaspoortii sirrii erte paaspoortii isin qoftiin bayitan yookaan paaspoortii san ta'u qabaa isin jechuudha paaspoortii san akkamitti guutan ta'e paaspoortiin san sila lakkoofsaa fi gartee tuqaa akkasumatti qubee ol keessaa qabaatte baay'ee isin fayyadan fakkaatti mee itti guutee isin garsiisa. Paaspoortii waan isin garsiisuun feeneef raayitii kanarraa balleessee itti godha. Mereka tu tadi jera nesting boleh jera sini tinggal saja. Boleh. Sordi tanah kabak cukup tu nesi YouTube rakyat paspor di tanah bayinan. Tanah kisah makanya you want kabat tante lakusa mereka cuba tante lakusa aset tu poni number je singkat kata poni number you mereka cuba tan poni number you. Rohan asal tani cuba kati kati bisa pakai Skype you radio bisa tu rakufsan qabdu taana akkana isin dabarti badhaasa app isin dhufe nesting jaan nesti bakka itti bakka argaa jirtan kana kan xiyyeetti qabe nesti akkana isin dabarsa kana gadu gayyaane agri bakka johan agri bakka johan bakka tana kan xiyyeetti qabe bakka kana dho naayichu Masyaallah banamee jira Google service kanan nuuf deema banamee jira jechuudha kanaan asin dabarsa hono ko argaa jirtan kana asitti kan dabarse banamee jira ni kusaaniiti mee jala seenee badaas comedy kan edere jiru waan kan edaat sama tokko banadde san jira jechuudha plus app yookaan amma bane kan xiyye isin garsiisana bakkan xiyye isin garsiisana jira kan amma bane kana jechuudha ime hedduu hanin qabu amma hedduu hanin doise badaasa kan irree bujjina dhugaa turre san kana jechuudha kana kan amma bane akkasi karaa gabaabaan bane jechuudha ni dandeessanii isin jaa